Kabajamtoota hordoftoota TV Anduuf kaad kutaa baradii baay'een qaba mana namaattan guddadhe rakkattee ariyyatamaati kanatti guddatte baadiyyaa jechuun walii lama reediyoo marraa fudhatanii nama uggaasan malee yeroo sana yeroo reefuu dhaladheedha maqaan isaa Wandimmuudha jedhanii ofii immoo kabbadaadha waan ta'eef Wandimmuu kabbadaa ta'ee hafe anamma umurii koo sirrii isaan beekuman innaa umurii koo waggaa 12 anamma happy birthday biyyi jedhu kana godhadheen beekuan anuma kaaffee yeroo naguun keekii nyaadha malee yaadaan yookiis immoo tilmaamaan waggaa 12 Magarsaa Baqqaleeti gam godhee kana na qabe akka nama guutame haleluuyaa jedheetanii jireenya mootummaa waaqayyoo keessaa qooda qabaatee jiraachuu isaati. Digiriif dippilooma hin qabu laalame digiriin koo Yesuusii isaan awwaamame wallaaltuu waan beenne utuun booddee taa'u maal mucaa koo qaaraamayyuu hin cuffannu reedee. Baay'ee namatti tola waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Maaliif yeroo sana ani uffata iyyuu hin qabu ergisa faarfadhee faarfannaa abaluu yeroo jedhamu maal dubbatu maal jedhu ree abbummaa kee kana balfineesiif maal goona utuu baay'een quba nyaatu nuuf taate hin gaachana miila keenya gararra dhaabdee ol nu fiddee godaa.